yoo ati qilee seentallee waliin qilee seena jechuudha. Kanaaf kun namoonni kunniin real content creatoridha. Sammuu hawaasaa argatanii jiran sii galee. Sammuun hawaasaa akka isaan hubatanitti fi akka content isaaniitti yoo ilaaltu waan keerii kanneen irraa waan hamtu kana barbaada jechuudha. Kanaaf yoon ati waan gaarii post gooteetiin view arganne waan hamtuu gaaf post gootu view hedduu argatta. Kana jechuun hawaasni keenya eessa keessa jira. Bara baay'ee amma wanti hasaarru wanta warra content creator kun qofa miti. Warroota news dabalatee warroota social media garaagaraa irratti wantoota garaagaraa daawwannu jechuudha. Kanaaf waan daawwannu beekuu qabna. Waan hordofuu qabnu illee beekuu qabna. Qaama hordofuu qabnus beekuu qabna. Qaama tokko hordofuuni isaa beekamtii kennu. Nama tokko social media gubbatti follow goote jechuun nama san jaalattee jirta. Fakkeenya kiyya hordofuudha bar follow jechuun hordofuudha. Namni ati hordoftu immoo nama fakkeenya ishee ta'uu jire. Si duuba jira jechuu kan keessa. Si duubaan sallaftee jirta. Wanni kun akkasitti hubachuu qaba namni. Nama tokko follow goote jechuun si duubaan hiriiree jira. Si hordofa. Yoo ati bakka ati deemte deema. Yoo ati asfaaltiirra deemte asfaaltii yoo ati piistarra deemte piistarra yoo ati qilee seentallee waliin qilee seena jechuudha follow goote jechuun. Kanaafuu nama follow goonuu fi nama follow hin beekne addaan baasuun waan akkam barbaachisaati.